حبيب الله رسول الله هاجر النبي المصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرتو أكم نجا فيا خيسني ماتي حمزيات بي ورتاتنا عندي كيسانويو بقى نجا جراتني أنا أدفو سينا ويلكام سنين جد إجرا mana kanko namni haaraa dhufte yoo jiraattan subscribe like share yaada qabdan ammoo commentii hin dagatinaa isiniin jedha. walaa jajjabeessinu walaa guddisnu wal guddisuun ammoo aadaa oromoo haa ta'u walaa guddifnu isiniin jedha. namoonni chaanaalii haaraa banattanii jettan yeroo xiqqoo keessatti akka itti guddattan isiniif himaa na caqasaa insha Allah. tokkoffaa irratti wanti gochuu qabdan dhugaa rabbiiti. nama heddummeeffachuu qabda. namaaf maatii ta'uu qabda. namaaf subscribe gochuu qabda. namaaf subscribe gootee atilleen namni sun harka siif deebisa. naaf deebisi jettee commentii jalatti barreessitee maatii naaf ta'e subscribe naaf godhe yeroo hedduu yoo jette namichi kokkeeti qaba. kokkee nama qaba namichi ka YouTube jechuudha. namicha kame olii jettanii akka sodaadha. isa lammaffaa ammoo telegiraamii irraan guruppiin warra sodaadhanii ni jira. guruppii warra sodaadhanii irraan dhayxee lakkoofsan barreeffattee achi boodaan dhufteetiin namni marruu dhufee subscribe sii godha. atillee nama saniif hin goota akkaawuntii itti buufattee jechuu yeroo xiqqoo keessattiin moonii ta'uu dandeessaa jechuudha. YouTube kan kee chaanaalii kan kee ol guddifachuu dandeessaa jechuudha. inni lammaffaa ammoo jaalala uummata Oromoo kanaaf qabaadhu. jaalala uummata keetii qabaatte taanaaniin namni illee si jaallata dhufee ofiyyuu siif hin godha jechuudha. inni biraa ammoo ati waan midhaagduu tokko dalagi gadi dhiisi. osoo ati hin barbaadanii dhufaniitiin hin barbaadanii siif ilaalu jechuudha. gaafa siif ilaaluu jalqaban akka subscribe siif godhan akka like siif godhan ammoo abdii irra kaayadhu. kazaam wanni aganaa kun chaanaalii kan keessiif hin guddisaa namatti dhiyaadhu. guruppiileen gargaraallee hin jira. guruppiilee garagaraa irrattiin fayyadama keessa seenaati namaa wajjiniin waliigaltee godha. sa'aatii akkasitti malaanii takka jedhaatiin guuttataa deemta jechuu. sa'aatii warri liviirraa bulanii oolanii jiran waan ta'eef akkasittiin yeroo gabaabduu keessattiin moonitti ol siixa gara warra waan kee geeggaluuf jechuu waan kee irraa gadi jirtanii jechuu dhaamsi kun. inni biraa ammoo ati yoo namaaf subscribe namaaf hin goone taate wallahi bakiila taanaan hin kalaas waan kee hin geettu. feekii beeytanii namni feekii beeytan jiraatan feekii akkaawuntii feekii buustee itti fayyadamtaa jechuudha. akkaawuntii feekii jechuun Emily akkaawuntii ittiin fayyadamtu amma ittiin fayyadamtu YouTube kan keessa fayyadamtu kanaan alatti jechuudha. kanaan alatti akkaawuntii feekii buustee masalan laan akkaawuntiin qabaa kinoosii kanneen akkasittiin akkaawuntii biraa buustee hedduu isa kanaan dhaxxee namaaf subscribe goota daqiiqaa 10 ilaaltee subscribe namaaf goota namni illee dhufee siif hin godhu. kida guddatte atis namas guddiftee ofiis guddatte walaa gargaaru. warra sodaadhanii bira dhayxee warra sodaadhanii wal jajjabeessu nama kumaa gad jiru jechuu dhaqanii isaanillee isaan damarsiisanii namni biraallee namni kumaa ol galee sa'aatii biraa akka biraa sa'aatii barbaada waan ta'eef kakumaa ol gahe jechuudha. waan kee namni gahe sa'aatii barbaada. warri kuwa achi gadi jiru ammootu iyyuu subscribe barbaada. kana ta'eef kaan isaa guutaa inni bikka isaa ammootu iyyuu subscribe kadhataaf. isinii galee deemee dammaraaf namaaf wal dammaruu beektanii ijoollee wal dammaraa akkasitti mala salphattiin subscribe kan kee guddifachuu dandeessa. irra guddaan ammoo wanni ati gochuu qabdu soosoo walitti haruu soo amara wali haranii gadhiisuu hin taane
viidiyoo mimmiidhagduu wantoota nama barsiisuu qabanii fi wantoota akkas nama bashannansiisan illee irratti gadi dhiifachuudha. Chaayinaalii kan kee irratti waan barsiisuu fi waan nama ta'eef waan ati gadhiisuu barbaadde sana saba kan koon fayyadaa namnis irraa fayyadamee boruu irraa barata waan jettee sammuu kan kee keessatti murteessitee chaayinaalii banatte si qofatu beeka waan ta'eef chaanaalii kan kee kana guddisuu kan qabu nama biraa osoo hin taane nama ormaa osoo hin taane simu mataa kan keeti. Akkamitti nama gargaartee namni si gargaara. Yoo kanaa miti an nama gargaaru namni qofti na haa gargaaru jette maal jedha teessee waggaa tokko booda teessee akkaawuntiin hin cufamata achi booda kan biraa bantaa jechuudha. Uummata dubbiin hin jiru kaare hin jiru. Akkaawuntiin kan kee osoo waggaan geenne osoo YouTube chaanaalii erga banattee osoo waggaan geenne achi asittiin akka monetization taatu akka sa'aatis guuttattee subscribes guuttattu barbaannaan namaan waliigaltee qabaachuu qabda. Inni ijoon kana. Lammaffaan mootuyyuu namaaf subscribe gootee atis naaf ta'i jechuu qabda. Kadhaa malee hin jiru Oromoo keessatti dhufanii bilaash walii ta'u. Oromoo keessa waan biraa kadhadhu beessee dhaqii kadhu akkuma ni baane birrii kadhu Oromoon arjaadha siif hin kenna wallaahi subscribe kadhannaa wallaahi siif hin ta'u baay'ee bilaasha siif hin ta'u akkasii subscribe illee akkasittiin guddifattanii takka hin jira garuu yaa rabbi naa dhiisi gaariidha astaghfirullah alazim takka hin jira takka yaa'anii takka hin jiranii kaawwati kadhattee illee dhufanii sii godhan garuu ammoo beessee sii wayye beessee kadhannaan sii kennan qajeelatti. Kanaafi wal guddisuun aadaa keenya haa ta'u. Yoo wal qabanne malee tabban geenyu yoo wal qabanne malee ugur tokko illee hin geenyu walaa guddisnu namarraa fakkeenya fudhachuu miti namni iyyuu nurraa fakkeenya haa fudhatu. Maaliif duubatti gadi hafaa deemuu hin qabnu jechuun barbaadeeti. Kanaafuyyuu jabaadhaa wal jabeessaa warroonni chaanaalii haaraa banattanii akkaataa akkaawuntii feekii jedhu kanatti buufattan yoo barbaaddan yoo wallaaltan ta'e koomentii naa barreessaa lakkoofsa koo isiniif hin godhaa boodan telegiraamii irraaneen isinitti hin garsiisa. Mala salphaadhaan wallaahi yeroo gabaabduu keessatti waan kee geessee monetization ta'uu dandeessa. Akkasuma mootuyyuu sa'aatii 4,000 tana akka dirqitti guutta waan ta'eef sa'aatiin ulfaataadha. Sa'aatii laazim birriidhaan bitta malee hin danda'amuun ulfaata. Birriidhaan yoo bitte malee in ulfaata. Warra laaptooppii maalii kanneen qabu isaantu siif tabsiisa. Birriidhaan yoo bitte malee hin danda'amu. Waggaa namarratti geennaaniin hin dhaabbata waan ta'eef YouTube chaanaalii ammoo namni hojjetu barbaadu yeroo muraasa ji'a 12 kana keessatti achi asittiin jechuudha. Waan hunda isaatiyyuu seera YouTubichaa hundaayyuu xumurachuu qaba waan ta'eef seera isaa kana guuttachuun nurratti dirqamaa waan ta'eef waan irraa beeknu tokko waliif beeksisuuni bareeda. Kophaa namni nyaate immoo tolu beeki kaare. Hojiin harka harkaattu bareeda. Akkasuma kaare kunillee hojii harka harkaati waan ta'eef waliif qooduu qabna waan ittiin nama ji'a meeqa ji'a 4 keessa ji'a 5 keessatti moonii ta'ee jira. Yoo amma piinii maalii kanneen eeguuf ture moonii ta'ee jira garuuyyuu herreegaa. Yoo inshaallah hin sirraha isas piinii kanatu xiqqoo Itoophiyaa nama galuuf nama jala qaqqabataa tura. Kanaaf irraa fayyadamaa isiniin jechuu barbaade. Yeroo gabaabduu keessattiin isa kana gootan taanaaniin wallahi dhugaa jirtu isa kana dammartanii wal dammarsiistan taanaan kuma galuu dandeessanii isiniin jedha. Warrooniin wajjin garee guddinaa Oromoo keessa jirtanis galatooma. Warra halkanii fi guyyaan wajjin dhaabatee nutis si wajjin dhaabbannee moonii taanee jechuudha. Keessaafuyyuu sabboontuu Wallagga Lixaa Najaat Carraashoo Oromoo Entertainment Oromoo baay'eedha. Ijoolleen dhiiraas baay'ee jira. Ijoolleen shamarras baay'ee jiranii. Hundi keessanuyyuu ashootuu beefaa kun wallahi ganama gargal nama jalaan baatu wallahi habiibiti galbii. Akkas hundi keessanuyyuu Faaxumaa binti Wayyoo
Ayyo. Hundi keessanuyyuu eenyu maqaadha eenyu ni isaan abbo kirikkirii. Kanaafuu gariin guddinaallee galatooma ammallee haala kanaan itti nuufuufaa jabaadhaa wal jabeessaa walaa jabeessaa.